sodaatiin abshir as ba'i guutummaan uummatte as ba'iiti guutummaan uummatte maaliif dhugaan keessa mul'achuu qaba dhugaa qabda waan ta'eef dhugaan keessa mul'achuu qaba akka nama badii qabu qofatu hin ilaalle dhugaa rabbii dubbachuudhaaf keessaa yeroo naan haasoftu akka tokko bu'aa wayii naan haasoftee dhugaan dhugaa rabbii sagalee siifamuu hin danda'a bu'aa naan haasoftee gaddarra akka jirtu wayiitti tattaasoftee akkas akkasii jettee meemee Abdul Karimii waan an gaafadhu qaba asirratti jalqabachuu. Meetii qabadhu duree meetii qabiifiiti mee Abdul Karim waa si gaafadhu. Mubee jalqaba waan mubee jalqaba waan sitti ma mubee intalattiin uma gaafadhuuti Abdul Karimatti jette isa kana miti abdii isa kana miti edi gaafadhu. Eshi duree boletti keenya Hafizaa dhaggeeffadhu. Hafizaa obsi jabaadhu jarri kunis obbolaadha. Atis haadha warraati. Dhaggeeffadhu waa tokko si gaafadha kunoo wal bira sin kaa'e naa guddisiisa. Okay. Godhi kaatti mooditara qabdaa godhi. Nagaama duree mootii irraa kaasiiti gara hojiitti adeemtu gaafannee kaane. Waan namni si gaafatu deebii Hafizaa. Hafizaa waan dubbatamuu qabu dubbadhuuti gara hojii keetitti deemta. Waan namaa jetta waan ta'eef dhaggeeffadhu kaa buletti kunoo inni mul'atee qas jedhee taaraatti mul'adhuuti gaaffii gaafannu dubbiin jaansiinti jedha Oromooni gaaffii amma koo otoo bakka tokko jiraattitti mee achitti san otoo Suudiin jiraattee inni Suudii jiraate otoo Dubaayin jiraattee inni Dubaayin jiraate sila rakkoodha namni si namanu nama ajjeese taatetta. Amma immoo biyya jirtu yoo of ajjeesi jetteen iyyuu yoo dhaqee of ajjeesi jetteen iyyuu of ajjeesi futuun taanee namni yeroo aaree waan barbaade waliin jedha. Kunoo obboleessa birattanaa saaraan. Innis maa bultii jaarratee yookiin jaarrachuuf deema ani bultii keessan jiraan. Yoo barbaade kiloof godhii waliin jenna. Jireenya keessatti namni waadan waliin jedha. Haa ta'u. Atamma Abdul Karim teessuma kana miti sagaleen inni siifa bal'atu nagaatti siin jedhe sun sagalicha kanatti dhaggeeffatte achumaan dawwaltee abdii maa inni jettee gaafachuu jennaan jala kaasuudhee innuma sana si deebisee akkanatti dubbattetti. Galaafattee nu galaafattee galatoomni gamoo maallaan jedhetti. Meenuu dubbadhu maaltu mameme. Ishi dubbadhu waa hunda. Anaaf Badiruu eenyu gidduu waan takka illee ni jiru dhugaa rabbii dubbachuuf taanaani. Waan tokko wanni inni godhallee hin jiru wanni isa godhallee hin jiru yaani akka argasi illee yoo walitti hin buune yoo walitti buune illee kan nu dubbatu Abdul Karim uma yaani yoo illee badii qabaadhee mucaan kun kana gooteen jedhee haa dubbatu. Ani waan takka illee wanni inni na godhallee hin jiru wanni ani isa godhallee hin jiru waan haddii kanaa isa gaillee hin beeku. Sargiin jedhame immoo di company kan dai Malaysia kan dai sargi ni jedhame sargi mul'adhu numa dubbadhu sargi miti haflaa mana madaamii deemne madaamii dhumatti nu geessite hojii hojjennee kaanaan jechuudha. Haflaan kan maalii sargiin jedhame sun kan maaliiti? Sun warra miidiyaa dubbatan sarani manne waa warra miidiyaa dubbataa jirti jedhati namni eegaa. Namni baheen beeku jechuudha. Neetworkii sirrees. Mana xala baan hojjedhama.
Mali gara keenya Afiza, Bube waan kaasaa. video banuun ittoo waa tokko baay'idaan qabu. Yoo video banattee teessee mul'attee dubbiin ijaan seenti maa yoo dubbatte rakkoo maalii qaba boleettii koo. Erga video banuun keessan hin oolle maali mutee na sonne wallahi naan galle. Akkas ta'a seema namni si Bube waan akka gaafii Bube hin gaafadhe Bube. Bube gaafii hin gaafame. Naa eeyyamime. Okay, Afiza na dhageessaa? Bisa mo kung lagi garbo mo siya may pangalan. Ako gusto ko nang kumuli. Kaya mo dili nila Afiza. lang life. Ang siguro niya nilagay sa kinabuhi. Pag gabay kala sa siya. Wala kita man. So tingnan ka lang kagwang. Sagalee koo dhagaarte miti Afiza. Tingnan lang din ba. nan dhagar. Sagalicha siif bal'atu jedhu sana gurbaa jaalallee kee abbaa warraa kee kana sii qabee siif guruppii keessatti. Siif qabee. Ati maal goonaan sii qabe maal jettee natti maal goote jechuun sababni inni kana sii qabuu dhaqeef maaliif? Wanti kullee ergasiillee walitti buuna dhugaa rabbii walitti illee ni buuna duraan walitti bu'iinsa keenyallee kan beeku Abdulkariimumaa kanaan achi waan tokkollee kana walitti illee hin buune wanni tokko wanni nuyi ergiin dhufee kala waan tokko wanni nuyi walitti buune illee hin jiru jechuudha. No, la waan si gaafe dhaggeeffadhu. Sagalee sana calliseetuma sii qabe moo ati maal jennaan sagalicha sii qabe moo calliseetuma nagaa taaraqee sii qabe moo walitti bu'iinsa xiqqoo wayitu turteeyyii sii qabe walitti bu'iinsattiin immoo maal turte yoo walitti buutan ta'e ka sagalee sana sii qabe. Walitti bu'iinsa hin qabnu tokkummaa wallaahi walitti bu'iinsa takkallee hin qabnu sagaleen sana kan inni qabe aniyyuu nan nahee bar nahee dhaqee messenjeraan ganama naa dawwaleen naani ijoolleedhaaf qursii dalagaa jira akkuma ganama kaasne illee ni beeka jalaa kaasuuf naan mijanne naan dawwalinii jedhee naan dawwalin jedhee dhuma dhiisee jechuudha. Miseejicha yoo seeraan barreesse ganama sa'aatii meeqa wayii alimni sana naan dawwalin jedhee barreesse kanuma malee waan dubbadhee jiru. Sa'a 8:16. Ganama kan inni sii barreesse jechuudha. Walitti bu'iinsi kan hin jirre walitti bu'iinsaa fi zaakoo siifa bal'attu ka jedhe sana walitti bu'iinsi utuma hin jiraatiin callisee sii barreesse jechuudha. Walitti bu'iinsa hin qabnu. Anaaf inni waan tokko gidduu lamaan keenya hin jiru. Jechuun calliseetuma sii barreesse siin jedhe sagalee sana calliseetuma sitti qabe utuu ati waan jedhin. Waan tokko nu lamaan gidduu hin jiru. Sargi iyyuu kan naqee hin beeku bar. Sargicha kan amma jedhamaaru kana sargiidhuma iyyuu hin beeku inni quban qabu ittiin himne aan. Namni itti kan istooriin godhadhee ka'ee gube sana immoo kan arge Abdulkariim mata arge garuu inni hin argine laa. Yaani isa Abdulkariim sagaleen naa barreessee sargii innaan sagalee deebiseera Abdulkariim sagaleen qabeef inni naa barreessee naal istoorii sana jalatti jechuudha. Sargiin kan malee wanni biraa namni illee sirraa waa hubata. Namni illee si hubata rakkina kan keessi hubata waan ta'eef mul'adhu. Innaa kaneettutti namni xiqqoo akka eenyuun taaneef mul'adhati rakkoon qabu. Tokkummaa. Wayyee maa mul'atu jedhee waa biraan jennee mul'adhuun jedhe. Viidiyoo mul'atu. Viidiyoo hin banadhu akkasuma taasisaan viidiyoo illee banadhe illee miidiyaa irra taa'e illee hin beeku banadhe hin ga'a. Dhugaan jiru rabbitu arga. Amma fakkeenyi afaan wannan si laal. Ati gadda kollee wallahi akkatti ibsadhullee nan dhabe an mana madaame qoish rakkoon qabuuti abshiratti ila wanati nu sirreessuu qabdu ilal namni walitti bu'aa namni wal jaallatu guyyaa hedduu walitti bu'aa naman jaalladhu ni guyyaa tokko miti eenyuun walitti bu'aa jiraata warra ofiitiinis jaalallee ofiitiinis si qofa miti kun inni wal bira jirus hin ilaala jirus amaluma anis immoo kana namaa walitti bu'aa hin jiraadha. Ati wanni tokkittiin asirraa akkan amanu na godhuu fi siifisa gidduu walitti bu'iinsi xiqqoo wayituu hin jiraatiin
Haafizaa koo siif bal'attu gaa siin jedhee utuu walitti bu'isin jechuun wanti rifaatuun tokko sin gidduun jiru utuma wanti tokko walitti hin bu'in sagalee kana sii qabe. Tokkummaa guyyaa sana waan tokko walitti hin buune jechuudha. Galgala gaafa sargii sanaa deebi'uu naa bilbileera. Ittiin haasa'ee akka nu biraa sa'aatii tokko ta'eera beektaa. Nan dadhabaadha dheerrafee kanaan achi waan tokko danda'ee haasa'an jiru jedhee dadhabeen jira. Irrini na qabeen naarrafee waan tokko yaani loliifni illee hin jiru. Anillee ittiin hin lollee wanti tokko gidduu lamaan keenya hin jiru jechuudha. Okay, ennasi haasa'u ni maal siin jedhee naan dadhabaan jira narrafa jettee waan si gaafate qaba. Waan tokko nan gaafanne waa'ee ennaa haasofne waa'ee waan biraa wanti tokko wanni nu haasofne hin jiru. Eessa ooltee online irra hin jirtuu naan jedhee ture. Ennaan online irra hin turre jedhe naan bilbilee waatillee jedheen naan bilbilee immoo dhugaadha. Kanuma malee wanti biraan jiru achi booda waan biraa haasa'u jalmaree kanuma wanni biraa waan biraa waa'ee adii waan biraa haasa'u. Atis naan bilbilee ila dallansuun as keessa jirti bar kanuma dallansuun nama wal jaallatu bar eessa ooltee gaafa isiin jedhu bakka oolte sana itti himteetta. Ittiin himne bakka na oolle. Inni dhiisee waan biraa haasa'u jalmare. Maaliif online irra turre mana noolleen jedheen. Innaan eessa oolte jedhu deebiin kee maal ture? Online irra turre mana turreen jedheen kanuman deebiseef malee waan biraan deebifnee baanisa. Inni nu deebi'een hin gaafanne dhiisee haasaa biraa jalmare. Kazaa isa booda waan biraa haasofne waa'ee iccitii haasofne malee wanna biraa wanni naasa hin jiru. Yaani wanni nu wallollee kana gidduutti hin jiru. Kan duraa wallollu immoo eegasii waliin loltu baay'inaan kana dura waliin loltuutu kun hin gahin. Wallolonni keenya kun wama qallaaliidha malee yaani walloliinsa waan biraa miti yaani anaaf inni jechuun nama jireenya gara fuulduraa wajjin jiraannaa jennee waan meeqa walitti godhannee mana walitti bitannee kana godhannee nama walii karoorfatee jiru. Dubbiin keessan sagalee dhumaa maal ture maal waliin jettanne cufannaa irratti maali yeroo waliin cufattanuu maal waliin haasoftani cufannaa isaa irratti bilbil ka xumuraa jechuudha. Kan galgalaamu gaafa isarraa adda baatu narra faafan jettu maal ture dubbiin keessan xumuraa innaa waliin haasoftan san. Waan tokko nagaan buli nan dadhabaaraan jedhe malee wantaan jedhe tokkollee hin jiru. Maaliif zargiirratti jedhee sa'ulti jedhee si wanti inni sicha naan haasoftu la wallahi na gaafana xiqqoo naan haasoftu ennaan anoon akkan inni rinnitti dhufe yaani inni rafu dafee rafaa hin beeka atan rinnitti dhufte dandeessee namaan haasoftu kalas rafii jedhe nan rafaafanii jedhee asumaan dhiisee rafee malee wanni biraa gidduu keenya jiru. Achi ganama naa bilbilee ganama sana immoo hojiin ture jechuudha qursii ijoollee dalagaa ture. Kushiina madaami keessaa kaameeraa jira durummaan iyyuutti meera bilbila fayyadamuu nan eeyyamtuu na eekkamtii jedheetti meen ture. Yaani akkam fayyadamullee hin qabu bilbila hojii hojjetaa bilbila kan qabna kaameeraadhaan ilaalu. Si bilbilaa ture ganama yeroo meeqa si bilbile? Ganama kana inni naa bilbilee. Yaala manaa bilbile. Itti saala tokkoo fi dhimoodhaan naa bilbile. Jalaa kaasuu hin dandeenye barreesseeraaf meeseejii. Maal jettee barreessiteef? Naan bilbileen hammaan jedheen. Waan sii deebise qabaaree naan bilbileen amma gaafate jetta. Waan tokko hin deebifne kana booda gaafa xiqqoo ture ilaalu guruupicha irra sagaleen kaa'amee jira. Kazaa sagalicha dhaggeeffadhee nan dhaggeeffadhee yoo hin fidne rifadhee achi Abdulkariim sagalee qabee Abdulkariim biisiidhaa si bilbiluun jedheen na jalaa kaasuu dideera galaa eemuudhaan dhaqee dawwalee fi isaa dawwaleera.
Sagalaa kaasuun Ishi. dandeenye. Afaan dhiisee Abdul Kariimiin akka jedhee sagalee kaa'ee fi sagalee si'a lama qabee fi lammaffaa irratti nu galaafattee taafizaa jedhe. Badiruu ajjeeftee nu galaafattee kanuma bakka wanni biraallee hin jiru. Anillee asumaanan nahee. Mee dhaggeeffadhu Wallaahi gaa firaankiin isa waa see malee. gaafadhaa abdii waa gaafadhaa abdii waa gaafadha. Abdii akkati beektutti sagalee guruupii sana keessa walitti bu'insatu ture guruupicha sana keessa yeroo isiidhaaf isa gidduu. Walitti bu'iinsi jira yaani gurupicha irratti kan duraan haasofne walitti bu'iinsi hin jiru naguma waliin haasofne guyyaa lamaan dura waliin haasofne sanaan booda anis ittiin hin haasofne gurupichuma irratti ani ganama hirribaa ka'etanii sa'aatii lama waan akkasitti akka Itoophiyaatti ka'eetan argee ani guruppii sanarra sagalee gadhiifame argeetan fiigeen obboleessatti dawwalee dhaqii ilaalii mucaan kun akkas jedhee sagalee naa kaa'ee jira as guruppiirra kaa'ee jira dhaqii ilaaliin jedheeni. Mucaan obboleessi yeroo dhaqu bilbilatumaan daaraktii ittiin haasa'aa jiru bilbila keessaan cufanneeyyuutu yeroo inni mucaan fiigaa dhaqee yeroo inni achi ga'u mucaan hin jiru. Mucaan fuudhee jira kalaas mucaan na nyaatte jedhee mucaan itti iyyuu jammare lubbuu qaba buusii jabaadhoon hin jedhu mucaan hin jiru bakka hin jiru du'eera naan jedhee achumaan innis iyyaa bakka irra cufadheen ijoolleetti dawwaluu jammare anis kanuma malee walitti bu'iinsa waan guyyaa lama an yeroon hirribaa ka'ee argutti akka sa'aatii 7 fi daqiiqaa 19tti sagalichi guruppii irra godhame. Liiftii taateetti sa'aatii sanatti yeroon arguttan anaaf isa duwwaa keessa jira. Maaliin liiftii keessaa qabatte guruupicha keessaati? Guruupiin sagalee qabe keessaa? Wayi. Ati maaliin liiftii keessaa qabatte? Annahee rifadhee liiftii keessaa qabadhee dhaqee Abdul Kariimiin dubbise. Sagalee kaa'eef jechuudha. Wanni biraa karaa keessa jechuudha. Nannahee sagalicha dhaggeeffadhee fidhee jechuudha. Inni akkas naan jedhu rifadhee dhaqee Abdul Kariimii sagalee kaa'eef. Xiqqoo eegee lammaffaa sagalee kaa'eef achi daqiiqaa muraasa booda sagalee deebisee naa qabee kanuma malee wanni biraa jiru. Jechuun kana dura yaalii akkanaa taasisee ture gaafa si faana dubbatu oonsi dhabee uffanna akkana godha oonsi dhabee uffanna akkana godha jedhee si faana dubbataan turre. La. Amma fakkeenyaaf wanti xiqqoo garaa namaa hin geenye dubbii keellee rakkoo hin qabu. Bakka inni siifa bal'attu gaa Hafizaa koo jedhe suni waa malee akkamitti duwwaa jedhaadha kan nu dhibe ilaalchii galee. Ilaalle ati jaalala ati of ajjeesee namni of ajjeesusi tarii akkamaa ta'uu dhiisuu dandeessa. Jechuun akka badiittis ilaaluu dhiisuu dandeenya balleessisuudha jechuu dhiisuu dandeenya. Garuu wanni gannu hin buune maaltu jira beektaa dhugaa dubbanne anaallee ganna hin buune. Dhugaadhuma nutti himte irra gaarii. Bakka inni siifa bal'atu gaa Hafizaa koo jedhe sun callisee jedhee gaafasii jettu namaan liqinfamu. Yookaan rakkoo rakkoo kanatu jira jedhu nuusirra. Tokkee afaan ittasi qaba afaan kee dammaan qabee asirratti Abdul Kariim waan hin deebiseen chaarjii tokko chaarjii makiinaatti kaadhee jennaanii meta qacaqaaran jettu cufuun kaara torbatti galeera yoo mana hin geenye. Achirratti wanta Abdul Kariimiin jalqaban gaafadha siin jedhe kanala si galee isii bira naqinme Abdul Kariim yoo deebise hin nageenye qaan chaarjiin qacaqaara. Abdul Kariim maal irratti obboleessi kee kun akkana jedhee isiirra isa gaafanna. Isiin ragaa waan matte waan ta'eef sagalee isin qabaan waraabee. Ragaa waan matte waan ta'eef qoyime isa gaafanna. Abdul Kariim maaltu jiraadhaaf isiini inni quba qabdaati waan jiru. Ani beektee wanni nakkaana hunda guyyaa lama dura waliin haasofnee halkan viidiyoo naa dawalee waliin haasofnee jara lamaaniin waliin haasofnee taphadhaa jedheen biraa ba'ee sana asitti bakka walitti bu'iinsa jira kanas ani quban qabu ka duraa immoo yeroo jarri wal lolanii walumaan dawalee guruppii godhee itti waan jidduu jiraa jiru isiidhaaf isaaf rabbitu wal beeka malee waan kana asii
loliisa guyyaa tokko guyyaa lama asii waan jedhii walirraa qabanu ani hin beekne. Sagalee sana gruppii nu duraa waliin argamne irratti. Galatoomii sinuma gaafanna erga gruppii keessaa baate ati erga gruppii keessaa dhaggeeffataan jirre yookiin waan jirre dubbatan quban qabaanne sinumatti deebina namni lafaa kee akkanan jedhuuti ni dhugaadha. Kanaan dura yeroo wal kitaara arsaa ture miti. Abdul Karim. Eeyyee walitti ni bu'u baay'ee tokko jaallata garuu baay'ee tokko jaallata inni jaalladha baay'ee tokko hin jaalladha yeroo aarii bakka baay'ee tokko ni aara in aariiniiti waa tokko of tasgabbeessin jedhaanii inni hin dhowwa malee hunda kana of ga'a jedhees wanni. Isin biraa wanti boonsin barbaadu jireenyi keenya ga'a addaan baana waan akkasiiti moo waan akkamiiti wanti waliin jedhamu kun. Waan akkasii hin jedhu bakka yaanii waan akkasii yoo takka jedhees hin beeku. Isinoo yeroo jaarsummaa dubbatutti hin barbaadu minamanii kun jira. Hin jiru wanni akkanaa hin jiru waan jirri keessaa waliin jedhanu hin beekne malee waan jiru gaafa sagalee sana kaa'eedu ani sagaleen sun yeroon ka'e sagalee sana dhaggeeffadhu ganamarraa akka suudiitti sa'aatii 8 fi walakkaa waan akka sa'a 8 waan akkasittiin ka'e. Sa'a 8 Akka Itoophiyaa naannoo sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatii 2 wayitti. Hirribaa ka'eetanii sagalee sana shabakaa banadheen sagalee sana dhaggeeffadhe. An halkan sa'aatii 7 wayitti naa qabe seetanii mucaatti dawwalee halkan naa qabe fakkaata sagaleen isaa kun akka jedhaa jira. Isa jarri ganama waliin haasa'an an quban qabu gaa kunoo isiirraan nagaara. Ganama waliin haasofneera jedhaartiimi. Kana sagalee kana dhaggeeffadhee tamu jabaatee mucaatti. Addee dandeessaa nama waan nu badhuu badheera addee dandeessaa sagalee isii. Mube ammallee waan isa gaafadhu ammallee sum abdiyyeen waan gaafannu qabna. Istoorii isin godhatti argiteetta abdiyyeeti. Eeyyan istoorii galgalan argee galgala istoorii sana argeetan yani bakka yaanii istoorii sana viidiyoo jirri waraaban argee maal kun sargiinii jedheen gaafadheeni. Yennaan sargii maaltu godhe waan teettee sagalee naa qabdeetti sagalee sanallee sagaleen keellee gocaa jira caaffaraa wayisi jala jira maaliif sagaleen keen dhagaamu jennaan sagalee sanallee naa deebifteetti qajeela hin dhaggeeffanne akkas jedheetiin sagalee sana akkas jettee naa qabdisini. Okay, ani lamu waan kana qaanni inni argita deebina. Laa tokkummaa isii tana deebi'a ammaa asii budheera. Footoo siin gadhiifte suni maa inni viidiyoo dubartoota sadii wajjini moo dhiirri keessa jira? Jiru dubartii nama lamaa fi isiin filafiitidha. Waraabdii nashiidaa sargii waan akkasii irratti waraabdii namni lama dudubbeedha. Abaaboo minaamini waan akkasii baatu kan maal sargiin jedheetiin gaafadhe. Garuu bilbila walii keessa jiru inni hin arga yoollee dhaqee istoorii xuquuriisa bilbila biraatiin ni arga waan isiin gootu. Malee isiin hin argine yoo jettes inni argeera waan kana kunis miira keessa galchuunis namaan galu iccitii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru immoo isiidhaa fi rabbiif isa wal beeka waan ta'eef kana hunda iccitii keessas hin beeku kan inni jirri wallanii duraan walitti hin dhawwa guyyaa lamaas immoo waan gidduu jiraa jiru hin beekne. Mubarak tu buat guys. Dia bisa buat. Malik but. Imai si goreng rakam buat. Kau nak kabela bus sebante. Oboleti ko amma madamin ke suka patamte. Sargi enggak apa sana suni. Sargi akat jette sana. Taa madamin ke kubak abdi. Debi nana se. Madamin ke kalau tidak nangga fat danam. Malif. Nama uji sana sih. Nama hojii si kacha gatiin dirqama naani. Gaafadhuun madaamii kiyyatti nan kenna rakkoon qabu. Yoom. Yaani madaamii keenya osoo hin dandeessu. Sargichi yoom. Mube sargiin gaafa sargii miti hafla malee sargii miti jalqabarra sargii. Dure ati naa deebifamaa wajjin dure naa seen dure dhiifama itti kenni. Itiken. Dure obsa. Era kono dure akkana jedhamu feete. Isi keessa bahe siin jenneen dure. Maala sitti beekee. No isitti dubbadhu jedhaara bari si haasawuu Lala diddeetti dure haasawaa hin jiru. dure inni si itti kennatu dure. Ana siin jedhe. Sila maala siin jedhe.
Dhumarratti nu qoratamu Akka qabu. obboleettiitti dhimma kanarraa fagaadhu maal fasii jedhametta gatiin beeku bali. Maal si galche? Jireenya kee jiraadhu. Isiin na dubbattu. Eshi obboleettii keenya. Hafiza. Obboleettii. Obboleettii. Hafiza era di duniyaadha bara akiraadha. Kan amma utuu namni dhagahuun obboleessa keenya naafsii amma wal agarsiisetti dawwalee inni immoo lakkoofsa madaamii irratti naa hidhee madaamii gaafa dhaqatite sa'aatii isaatii guyyaa isaa. Ilaa yoo haflaa wayii eeyyamattanii baatanii haflaa nama keenyaa deemtanii jiraattan deemne eenyunu mana jaazaa yaani mana haflaa dhaquudhaaf waan barbaade abbaa barbaade ajjeesee ba'a. Yoommoo lakkii haflaa kana madaamii namatu qopheessi. Naa dhuqulessi. Haflaa kana madaamiidhuma qopheessee jechuudha. Wanni jedhu qopheessanis manuma jiraatti malee bakkee irratti miti. Kan nu geesse jaruma madaamiin nu geesse diraa nu geesse. Haflaa maaliiti? Haflaan sun kaddaama waggaa haflaan sun kaddaama waggaa ja'a ol birateessee jirti. Asiin Sagaleen si jiraa jiru. godhataatti. Zeefii galchee. Deemuuf jettee nama jiraatu murattee jechuudha. Amma Akkanii turkii sirreessu yaa. kaddaamota walitti Haflaan qabanii fi mubee kaddaamota mucaa. faamilii firuma jaraarraa jechuudha. Kaddaamota Mubee dhagaanisaa? Lakkii boda gahan jiru wallaahi. Mi'ootii qabatteerti. Xumuri haflaa akkanii kaddaamaa Obboleettii garuu adda kaddaamaa xiqqoo sagalee keetii kun shakkii biraatti bira dabalata dadaddeetu wallaahi. Ibraahimuu barbaada. Dubbadhu mee? sagaleen keessan bataan dhaga'ama. Hafiza. Hafiza. Sagaleen kee dhaga'amaa jedha dubbadhu. Maaltu Hafiza dubbadhu. haflaa sana kannaan immoo waa'ee haflaa sanaa iddootti haflaa sana akkatti dhandhe jechuudha. Kan biraa immoo istooriin godhadhe sana Abdulkariimtu arge malee Badiruun hin argine. Abdulkariimiin tokkicha jechuudha. Yaani feesbuukii yoo anaaf inni walitti fayyadamna. Malee waan takka illee wanni takka dhiira waan arge maaloo godhadhu hin jiru. Feesbuuka walitti fayyadamnaa innis istoorii ni arga kaa. Abbaa sargii sanaatii fi dureettiidhuma kanaaf ana jechuudha. Gadhiifa. Hin ilaalle kaa inni jala seenee ilaalle naan arga. Bar Abdulkariimiin tokkicha qofa jala seenee inni sawwareetti ergee hin beeku garuu yoo dhugaa ta'e haimuun jechuudha. Yoo sawwareetti erge ta'e yoo itti walitti fayyadamtani miti. Walitti fayyadamtani miti keetumaan jala seenaa bar. Kanaaf akkaawuntii keetii waan jala seenuu feesbuukii keetii waan. Ilaal wanta tokkoon sitti himanii namni walitti hin bu'aa. Walitti bu'iinsa akkasiitu jira. Amma fakkeenyaaf bakki itti nu liqinfamuu diddee hordoftoota kanaallee liqinfamuu diddee waa tokkittidha. Balleessitee jechuun waa biraati. Namni si jaallatee du'e fakkeenyaaf sababa si jaallatee du'ee fi tarii itti gaafatamummaa ta'e seeraan qabdu hin jiru ta'uu danda'a. Siigalee nama si jaallatee sababa si jaallateef du'e jechuudha. Bira hin jirtu waan ta'eef. Garuu bakki itti namaa liqinfamuu diddee bakka mucaan Hafizaa koo siifa bal'attu jedhe sana walitti bu'iinsutu hin jiraatin nagaa lafaa ka'ee Hafizaa koo lafti siifa bal'attu hin jedhu waan jedhu amma siigalee. Maalan shakkaa ture ani mubee maalan shakkaa ture sagalee kana niin jennee jedhee rabbiin argaa ijoollee kana shakkuu keessa ga'een ture. Nagaama sagaleen koo. Nagaama sagaleen koo jira miti. Okay. An sanan shakkaa ture jechuudha. Ani wanta ija jabaadhee dubbachuu dadhabe sila
Afizaa koo siifa bal'atu bakka jedhamu caansuun hin jennee jedheen sammuu keessatti hin cinqamaa ture jechuudha. Garuu jedheeraa jetti nagaa lafaa keeyyuutu ati waan balleessin akkamitti jedheedha amma kan namaan liqimsine yoo danda'ame ila kanatu jira rakkoo isiyuun xiqqoodha himuutu naaf hin taane isiyuun xiqqoodha jedhi nutti himi wanti nuti goonu hin jiru barreeduma ayii bakka rabbi raamata godhuuf jenna malee sii galee isiidhuma kanayyii oo rakkoon jiraate bakka kana nutti himi bakka kana nuu fudhatamuu dide bakka nagaa lafaa kee namni siifa bal'atuudha nagaa kana si jaallataa nama si jaallatuudha isheen ayfanuu tokkummaa wallaahi an waan takkitti wallollee hin jiru giddu lamaan keenya wanti takka illee hin jiru anillee narrifadhe waan inni akkas naan jedheef wallaahi narrifadhe waan tokko illee hin jiru waa'ee hafilaa moo dureetti gaafadha abbaa haqaa moo rabbitu beeka. Al tokko naa kennaan dureetti rakkoon dureetti bira jira dureettiin hin dubbatu. Al tokko jalaa naa kennaan dubbadha al tokko dubbadhu. Obsaatiin ijoolleen keenya obsaati. Ijoollee warri eenyutu nan dubbadhe jedhaa jira. Lagee fi nan dubbadha mi'a al tokko dubbadhu haa taatiitti guutu. Suuta jedhi nu dubbadhu uzeefi dubbadha yee. Ayyee akkuma duraan dubbanne wallabbiin hin jira. Akkuma duraan dubbanne dhugaadha nan beeka guyyaa lama dura waa'ee uuma jaraa kana waa uummatii kana natti himee ture osoo hin du'in guyyaa lama guyyaa du'u sanan dura jechuudha. Wallabbiin jaraa kun dhugaadha wallabbiin hin jira akka deebi'anii wal caqaca kan natti himee akka yeroo baay'ee waliin galle natti himee duraanii waggaa duraa hamma walaa taa'anne hamma isaas walaa taa'anne nagaa jiraataa turre naan jedhee beektaa. Erga walaa taa'annee turanii ka'anii dhiyeenya immoo wal dhabbiin nutti baay'ataa ture duraan sa'aatii naa kennite na wajjin taphattu duraan sa'aatii kennite na wajjin haasoftu sa'aatii kanarraa hirrisaa dhuftee haasaa cikichikii natti baay'isuu jammartee isa durii damma tasgabbii na dhorkitee dur garee keessa teessii garee keessa taa'uu diddee naan jedhe jennaanan dhiisii akkuma kanaa tarii dalagaa fa'i tarii mushaakilaama wayii tukuttee hin jedhe laa rakkoon sana miti rakkoon gara biraatti ka'aa jirti tokkoffaa duraanii erga nagaa turre erga intalli tokko saayimee hidhatte gara siidhaa wajjiniin gara maamilummaa biraa baafachuu gara siinis immoo Dubaay keessatti sii salgeessin hokki gara ijoollee Ameerikaatti sii kennina faayif fagoo akka hidhattanaan jechuu siidhaan jechuu barbaadaa jirti narraa akka kutuu barbaadaa jirti akka narraa si fageessuu barbaadaa jirti sababa kanaatiin mataan harkufsaarti akka barraafaa bahee akka sawwaaqa ta'uufaa barbaaddi waan akkanaa kanaaf waa baay'ee nattaasa jechuudha guyyaa du'uuf dura. Janaan lakkee waan akkanaa erga nikaa godhatanii erga waa walitti gochuu jammatanii amma kana miti ni numateeti afaanumaan eenyu taati shamarran immoo si miti hundumaan immoo lolatii ofsii jiraadhu jedheen akka sanatti guyyaa sana waliin dabarsine akkuma kanatti waa baay'ee waa ummasiirraa natti himee ture jechuudha. Kan ittiin lolumsa hin qabnetti immoo lolumsi jira jechuudha. Dhibbatti lolumsi jira. Sigalee. Akka asirratti waan gaafiitiin gaafachuu dandeessa jechuudha. Kan ammoo kan yoo jette afaanuma sirraa gaafachuu dandeessa. Waan inni amma jedhe kana loliin ni gaa kunoo haala kanaan jira jedha kan inni hiriyaan isaa itti himate dure Hafizaa dhageesse miti? Dhageera. Yaa akkuma inni jedhu kana? Dureettiin kan jarrama jedhaaran kuni waan takka yoo jechuudha. Wama takka namni waan takka illee dubbate hin jiru. Isheen illee walitti bu'iinsi keessan kan dureettiitiin dhumna akkuma inni jedhe kana si shakkaa sitti dubbataa ture inni akkuma inni jedhu kana kan dureettiitiin dhumna. Laa nan shakku wallaahi anillee san shakku anillee nan shakku yaani shakkii dhumti tokko giddu lamaan keenya hin jiru. Anillee nan amanaa anillee na amanaa wallaahi waan takka illee wannummaan giddu lamaan keenya jiru hin jiru yaani hin beeka waan hundumaallee jechuudha innarraa sirra dhibbullee rabbumsaa waan biraan dubbisu. Mube maaltu nu garaa nu gabbee beektaa mubaarikum sammaa. Mube miitu irraa baafadhu. Mubaarikum sammaa.
Ani ilaali ijoollee wanti na dhibee mubeen yuutirraa baafatu. Wanta na dhibee tokkotu jira. Dureetti atillee dhaga'i. Dureetti atillee dhaga'i. Tokkoffaa liiftii keessaa maanu guruup keessaa liiftii qabachuun suni wal dhibdee wayii jira laata namni dhagaa jettee daftee liiftii qabattee waan jedhu natti dhagaama tokko. Qabxiin ijoonan immoo jalqaba kaasuu barbaadu nagaa lafaa kee utuu wal liiftii tokko hin jiraatin jechuun utuu walitti mufannaan tokko hin jiraatin siifa bal'attu gaa jedhee abbaa warraa kee jaalalleen kee abbaan ijoollee kee gara abbaan ijoollee kee gara fuula duraa nagaa lafaa kee jechuudha. Siifa bal'attu gaa akkamitti jedha bakka siifa bal'attu nagaa lafaa kee utuu ati hin aarsin osoo sitti mufatin osoo dhimma aaruu tokko hin gafatin naguma isaati lafaa keeti siifa bal'attu gaa akkamitti jedha kana kan giraana gabbeen akka kiyyatti utuu loliifni tokko hin jiraatin ergaa kana akkamitti ta'a. Duree isin gaafa kana ilaa yaddee kana sirriitti nu hubachiisime nu fudhatamu. Tokkummaa torbee kanaa keessaa walitti bu'iinsa takka illee hin qabne dhaabbatuun jechuudha. Inni irraa sirra dhibee fi wayii kijibee wayii badiruun har'a na biran jiru jedhee waan kana dubbadhu. Ittiin wallolee ta'e waan dhossuuf illee hin qabu jechuudha. Duruma walitti buuna garuu gidduu torbee kana keessa waan nu walitti buuna illee hin jiru jechuudha. Ani walitti bu'iinsi keenya illee hin jiru. Waan isa mudate immoo rabbumatu beeka. Tokkummaa asitti yaadan qaba dhiifamaa wajjin ana rayyaani. Yaadan qaban dhaga'ama. Waliin haasa'u jira hammam jedhe tokkummaa waliin haasa'u jira gaafatee gaafa qabu. Asitti yaadan qabu. Tokkummaa. Gaafa kamuun yaada fuudhi. Kan dhumaa yaada fuudhiitti dubbii kana goolamnaa tokkummaa. Yookiin beellamna. Hin goolamna. Asitti yaadan qabu dhiifamaa wajjin yaadan qaba asitti goolabuun goolamna. Waan na quqaarutu jira. Waan suquu dubbadhuuti nan goolabaa dubbii kana akka takkaatti. Agoolabamu kana sinus kana barbaanna tokkoffaa kan mucaan kun jecha namaatiin deemti duddubbee nama akkana godhi nama ajaa waan namni itti dubbatti lammaffaan immoo kan jiru mucaan sa'aatii 6 yookaan halkan sa'aatii 7 waan akkasiitti ofirree danazaa isaa gogaadha. Sadarkaa achitti qajjee jira jechuudha. Danazaan isaa gizee mucaanii kun sa'aatii isaan haasofte sa'aatii ganamaa sana hin jira. Amma kana namni saalee tokkummaadhaan dheengaddaasee sa'aatiin itti haasa'e wajjin hin jira jechuudha. Waan akka kana sa'aatii ittiin haasofte sana duwwaa hafidduu kanuma jechuu barbaada. Isa ganama haasa'e sana jettu sa'aaticha isa wartee barbaaddu. Okay. Thank you. Mubee dhageesse? Dhagaheera tokkee koo waamtu jira beektaa bibi. Tokkummaa nagaama yaa rabbi dhugaan dubbachiisi. Dubbii akkanatti illee galuu jaalladhu. Soma argeetanii dubbii kana keessatti hin qamaartaa. Jedheen akkasi gargaaruu itti gallee keessaa bahuun dhibee jira. Wanni sitti nunne hin jiru kana booddee kana jaamaa bal'aan hundinuu kana sitti dhufa rabbi isaa gargaaru. Garuu asirratti immoo haqumaaf dhaabbatee jira uummanni hundinuu. Warra taa'us waa taajjaba. Akkanan jedheen. Maatii qabu waan ta'eefi warri kun warra lafarratti fixachuu danda'udha waan barbaade. Maatii lammanitti achi dabarsinee dhimma kana. Si galee maatii lammanitti achi dabarsinee baga dhufte mucaanis. Yoo hadda kaanee cubbuu dubbanne ilaa ijoolleen kun nattaanu eenyu abdiyyee faan warra wal beenu warra booloo warra qabnu. Si galee yoo amma kaanee callimnee dhuma waan ta'e wayii dubbanne wanta afaan keenyaa baate marzii taatee nama wal nyaachuu dandeessi. Kanaafuu mucaan kun yoo isiin of ajjeesi deemiiti jette iyyuu ammaala siddossa mana keenya nu qabee jira miti bultii qabna miti hundi keenya iyyuu mana keenya nu shaffanee jira tokkummaa. Si galee waa danuu waliin jenna yeroo jaarsaaf jaartii taa'amee man tokko keessa jiraatamu waa danuu waliin jedhama. Ofan ajjeesa namni inshaallah kil jedhe amma summi dhaqee marsiisii bitu si gargaaru waliin jedhamaafaa jiraatama. Jaarsaaf jaartii mana keessa jiraatu wal falaxaa ilkaan wal irraa cabsaa wajjin jiraata. Kanaafuu yakkamtuu goones mucaan farrajnu. Inshaallah gaafa sana qadara ta'ee yoo ati akkanan taane akkanan dhugaanatti hin ofan ajjeesa faa jedhanii jennaa yawwana
ربي قف بك متي شكي كوتي كا يوتي سرقيرة تكنا وكي موت إلى ناسوكي نتني أدانا بابتي أفنى جيسا والله ما جنا كل أفقد ستني مفاقورة جتة شفتنا يوكي لك كنتي تا الله أعلم فكينا ستني مالي جتة تنجنن ربي قف بك كتي تيفي واي ورا فبامنا شبوني مومن أنو غلا مجان كوني مو بيجا فقوة للراجلاتون ربي نسيسا تريلا وتو بيجا تو كتاتي تسودي كيسا جراتني ولين اوكي دباين كيسا اتقافة تبالي سيتاقا اكنا ماتي اكا ربي تيني وان ربي سيدا متسم بن مالي اما مو ارقفة قوتاني يوس كفاتي جراتسي ربي تسي قافة ورافة بامنا يرو جري مغاچانا كنو بين جار صاحب جارتي جتشون جاپوني چالا تشرتي چالا حاتما ناني فبامنا ولتانني تكما لنا كلمة تقوتي نملا بكيلا ولتنو في تقوتي ايغا نجراتنا برنا جار صاحب جارتين سيري لما بيتا تاجرا بوليسا کو اگے سيري لما بيتا تاجرا جارتي کی ویڈیو کو بولا جارتي کی ویڈیو کو بولتی وہ مدلوتو ادا مادین فادام بیره جرے بکا تو مادین کو بانیاتا اسی کو بانیاتی وہ مدلوتو دے ماجرن ربنا جانو آواز obbolete keenya angara kooti yaadaga ngolab sabri sila fakenno sila fis dubartii dubartiin jaallattu malee bultii tingal utaalte dubartiin jaallatti bultii tigalti ajare deemtanii dubbii qabdi ilaalaan oole yaala amma mana gawwatta cingame chaarjiin jalaa cufeede dubbii qabdi mucattiin dubbii yoo qabaatte inni aaree waa gaafannaanii kiloo godhi jechuudha miti wanti biraa jira moo of hojjeeftu malee sin jaalladhu jetteen jettanii yaaddu yeroo kaane quba namatti qabnu qubni afur immoo sitti qabama sigalee ammaan Samiiraan na aarsiteetti yaa jara keenya bakka alaa of ajjeesaan jira Samiiraan gaafatamti jedhee wal falajjeese Samiiraatti gaafatamaan taatu jara keenya sigalee rabbi nagaa habuusu malee warra abbaa manaa gidduutti rabbi wabbeeka bultii keessa galtanii laaqina rabbii cubbuun mana keessa hin gala kanaafuu awwaa beekaadhaaf dubbataa hin jiru waan natti fakkaateen dubbataa jira tokkee waan kana gadi buusiitii isis jarrabdiis tasgabbiitiin gara biyyaatti biyya irratti yoo shakkii wayii walirraa qabaatan yoo gumaa walirraa barbaadan sigalee seera qaba sirna qaba wanti hundinuu lafatti dubbiin jaraa kun gadi bu'ee maatii gidduutti hadhumatu jarrabdiyya guruppii jaalatanii abbootiin illee galfatanii biyya keessatti bifa intinaatiin utuu dhume jedhaan maaliifi ibiddi miidiyaa kanarratti qabate utuu walxaxuu deemeeyyi waan nunaan nama gaagatiteef akkasitti tuugoolamne warri immoo mucaatti qoba qabaartanu dureetti jinni jaankaa jire insha Allah dureettiin yoo barbaadde dhiira taate hafuutu isiin jalaa baatee abbaa manaa jalaa eeromti taanaan wanni nu galche hin jiru akkasitti ilaaluu gaariidha jara keenya mucaa kanaa siluma qaddarame obboleessa keenya badruu rabbi sii fadhiisu siluma qaddarame ittiin bada jedhamee yoo sila rabbiin kaa'eefii jiraate kun oduu waliin argin nikaa wal hidhatanii halaalaa utuu wal leebotanuu rabbiin sila ittiin badde yoo jedhe jiraate ittiin badeera dhumateera guyyaa isaa ga'e sidi galee Uzraa'el maqaan badu kan ruhii fuudhee deemu Uzraa'el inni maqaan badu amma eenyu rakaa ofii dureetti yookiin obboleetti keenya rakaa ofii danii obboleesso inni lubbuu namaa baasee fuudhee deemu Uzraa'el takkaa maqaan keen badu rabbiin waa dagaleen mu maal kan jedhu kanaan shari'aatee hadiisa sahiha daifa ta'e beeku malee maqaa keen balleessu jedhee waa dagaleen jedhan takkaa Uzraa'eltu lubbuu fuudhe jedhama abalu tajjeese wobaa tajjeese qorra tajjeese HIV tajjeese tokkummaa tajjeesise kana malee takkaa Uzraa'eltu lubbuu namaa fuudhe jedhu rabbitu qadara godhee fi hangana kootiin fitadhe kana sitti deessu tokkee ko ati moyo akkanatti goolabdi wajjin hin goolamna lakki waan adda ba'u jirootti immoo adda baafadhu hadha adda baasuun horii badee barbaaduun isa manatti hafeefi jedha Oromoon fixeerame meenan naggeeffadha taa'e jaada keessa tugadi bu'een jedhaan. Yaa wanna tamma jette cubbuu manatti fudhatee gara taa namni waa murteessu. Anu aasaa asii xiqqoo bakka naan liqinfamnetu jirti faniniyyee. Qulqulleeffadhu bakka si liqeeffamne namaaf si liqeeffamne mordaqee immoo ajandaa godhatee mana baratee iyyuurra qulqulleeffadhu asumatti.
isin bakka sanan jenne jettee waan tokko garuu waan dhabe rayaa waan isin dubbattan keessa aasaate jette. Nikaa walirraa qabu miti ijoolleen kun. Dure nikaa walirraa qabdu Hafiza. Nikaa wal godhataniitu miti? Nikaa egaa wal godhatanii hagam? Waggaan geenyeen ergee nikaa godhanne. Ammallee ganaadha waggaan geenye. Maatiin keessa deemee wal dubbiseeraa jechuudha. Okay. Tokkummaa manaa walitti bitatanii tokkeeko manaa walitti bitatanii qabu. Elaa kun waan isin dubbanne sitte moo anaan akka jettetti mana yudheenya walitti bitanne anaaf inni naan jette kuno gaafadhu kun mana manaayyuu. Kana gidduutti anaaf inni karoora wanna bira waan meeqa waliin karoorfannee jirra malee yaani karoorri kun gidduu galee dhellee yaadeen beeku. Gara fuulduraa gara wajjin jiraannu qofa mari'anna malee wallaahi guyyaa tokko badiruun akkana godhallee jedhee yaanne waan isa mudatellee hin beeku an ammallee amanne wallaahi amanne ammallee jechuudha akka kooti. Du'eera naman hamma yoo wana bilbila kiyya fuudhee ilaala. Obboleessa isaa mana yaagale sana faana dubbattaa? An harka caala kanaan itti siqadhu Abdul Karim. Innan isaa walloles Abdul Karim malee obboleessa isaa faana badaan dubbadhu. Yaani waliin dubbanna garuu kanan dubbadhu Abdul Karim harka caala. Taati dhumaan ni sitti meewaa tokkotti si gaafadhee gara Mubaarak jedhee ni goolamna. Dhageeffadhu. Saatii dhumaan ni sawarteenuu erguu dandeessa. Saatii dhumaan itti siinaa saatii dhumaa kan dhumaa bilbila dhumaan si bilbila. Kan gadamanaa bilbileeyo. Hin dandeessaa sawarteenuu agarsiisuu asirratti. Laa akkana bilbilli kiyya kun kan kooti miti. Viidiyoo banee isinitti agarsiisa bilbila koorraa. Ayyee viidiyoo baniiti saatii dhumaan agarsiisi saatii dhumaan si bilbile bareeda waan ta'eef saatii dhumaa kan inni si bilbile viidiyoo bani bilbila kirraa nu agarsiisi. Mubeen goolamna walumaan. Oke, aye. Dubbadhaaf. Dhaggeeffataan jira. Saatii dhumaan bilbilee filaalla kun. Argitee? Saatii isaa gadhee isa kaminni saatiin isaa saatii dhumaa. Mee guddisaa gaa'es modiitarri xiqqoo. Mubee guddisi mee ishee. Mubee. Wayya tokko malatti mul'ataan jiru ani. Messenjera moo maali? Tokkoo fi daqiiqaa afurii. Sa'aatii torbaaf daqiiqaa afur. Guyyaa isaa guyyaa mul'isu ijoollee zoon gudhaa mubee guddisime. Mubaarak. Mubee. Tokko koy. Okay, anamiti koy isin guddisa. Isin guddisa. Guddisime. Eenyutu guddatti gaa'es? Aawo. Amma mul'isi gaa? Guyyaa mul'isu? Kunuuti. Gaddai mee eddee miskoola sana gaddai. Miskoola sana gaddai. Kunna mul'ata as yoo butte mul'ata. Maayilaaf isa jedhu kana gara kana tabbut sa'aatiin jira gara kana. Gara kana ajee as butte gara sa'aatii. Ayiwaa mul'ata lakkatti jiran. Sa'a tokkoomi daqiiqaa afur moo maal? Sa'a wahdaa sa'a daqiiqaa afur. Guyyaa gaddai guyyaa nu Emi dha miti? Emi mul'isu? Okay ishi xiqqoo bilbila kee irraa buti kaameeraa irraa bilbila kee xiqqoo. Bilbila kee kaameeraa irraa buti xiqqoo. Aawo gadarkisi xiqqoo gadarkisi guyyaa san ilaala guyyaan hin beekama gadarkisi ol hafee jira guyyaan nan beeka bilbilli kun hundi guyyaa tokko sii bilbilame waan ta'eef suuteedhi gadarkisi. No akkasumatti gadarkisi ol haxaa yoo son taane gadarkisi. Suuta eddee guyyaa itti jijjiiramu laali jira guyyaan kun hundi guyyaa tokko waan bilbilameedha. No gadarkisi ol harkisaa jirta biratti gadarkisi. Akkasitti miti gadarkisuun ol harkis eeyyuwa yes deema akkasitti.
Kanimon qabdu kanimon mosa kan me kanimon mo baasi bakka kun saati Misenyara yookaan immoo yoo qabaatan jirtu. Kanimo imo seni me kunno imon. Lama gala. Mutti ni musiba wayti. Negadde. Natu bilbile kana laalchu. Kita mesti angai dai. Isani si bilbile mere saat kana mana bilbile jenne guyya ganam. Tokkona anama saa torbaa fi daqiiqaa lamatti naa bilbila kana bira. Kuno guyyaani mul'ata sirriitti mul'isi gaasa kana guyyaani mul'ata maal gaafa meeqaati? AM dhalaa kun sirrii dhalaa turaa jiru ban daqiiqaa lama. Gaafa guyyaa afur moo ja'a kun? Afur. Jinuun jaanuwaariidhaan kun. Jaanuwaariidhaan jiru kun. Januari afurii duumsaa guyyaa meeqa irra guyyaa meeqa? Kaleessa malee hin gaddaam. Akka ragaa. Guyyaa meeqa? Ja'a. Guyyaa lama dur. Arri ja'a waan ta'eef guyyaa lama dur. Sirriidhaa Abdiyyee. Uzeef. La sirrii miti galasii dhugaa jiru galatooma argineerraa sirrii miti guyyaa ja'a jechuun mucaan keenya guyyaa afuruun keenya wanti isinii galu. Arri ja'a bar. Guyyaa sadii hin geenye. Eega kanaafuu kan hin geenye kanus kana baruu barbaanne. Lama bar. Lama bar guyyaa lama bar. Erga du'e guyyaa lama kaleessa qofa oolee jechuudha. Amma gaafa ja'a. Qoy tokkeen Badruu ijoollee. Kaleessa qofa oolee miti. Kaleessa qofa oolee miti ma duunsa. Yaa. Maafa. Sirriidha kaa akkas taanaan. Saa sabaatti waliin haftaanaan obboleessi keenya Kariim immoo saa tamaanaatti dhabne moo tamaanaa wayitti dhabne jedhe. Gaafa moobii halkanirraa lakkaa sa'aatii ja'a darbinaan malee ganamarraa miti. Halkanirraa lakkaa'e. Amma laamee. Halkanirraa lakkaa'e malee guyyaarraa miti. Abdiyyee. AM'dha. Dhaggeeffadhu. Qoy waa tokko sirreessaa mubee. Sa'aatiin ganama ta'a. Sa'aatiin lama ganama jechuudha. Sa'aatiin lama maannoo. Galgalarraa sa'aatii ja'a. Sa'aatii meeqa irraa mul'ate kenna harka yuugattan? Sa'aatii tokko. Sa'aatii torba miti nama. Ganama bar torba. AM'dha ganama. Sa'aatii torba jechuun halkan keessaa malee ganamarraa miti. La halkanii miti ganama kun. Waa walii galla qoy. Sa'aatii torba jechuun akka lakkoofsa biyya Arabaa kanatti ganamadha. Akka Itoophiyaa sa'aatii tokko subii AM'dha bara. Eegalee walii galloo kanatti sirriidha bara. Ganama. Sa'aatiin tokko ganama AM'dha jechuudha. Ganama jechuudha akka biyya keenyaa sa'aatii tokkottidha. Akkasumatti maal sirriidha jechuudha kun. Walakkeessa halkanii booda antii meridian taayimii poosti meridian taayimii sanan baranne yaasaba. Isa sana jechuudha wantichi. Halkan walakkeessa halkanii booda jijjiira jechuudha. PM sana walakkeessa halkanii booda AM tti jijjiira jechuudha. Maal Maarqos jira miti sa'aatii Ameerikaa sana nutti himu sa'aatii Ameerikaati kan nuti fayyadamnu kuno. PM torba Maarqos ganama miti AM torba. AM ganama bariidha. Ganama bariidha yaa. Ganama bariidha torba bar AM akkas waliin Gara keenya era tokkummaa masalan deebi'a. Rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu. AM ta'uu ijaan argineerra. Yaa tokke waan sitti himaan dhiifama. Wallaahi wabillaahi sagalee mucaan kun naannaa softe. Sagalee mucaan kun naannaa softe bane yoo jettan isiniif han bana. Isinii galee hin dhuftu hoo jedhee ta'u waraabaa ture. Xumurarra maaliif dhufte uummatatti hin dubbanne gaa jedheetanii akkasiin dhuftu godhe. Amma jara keenya hundi keenya yuufoon tokko ilmaan Aadam isinii galee waa alagaawwa yookiin bakkeedhaa diinni wayii warra soddaa warra jinnii warra jettee geessiteetti galchinu hin qabdu. Amma mucaan kun Dubaay hin jirti. Inni Saawudii jira. Dhaqii du'ii jettee ni ajannu fakkeenyaaf isitti maal fakkeenya dhiifama naa godhaa. Obboleessa kooti inni kun mucaan. Dhaqii du'ii jetteen jennamu amma yeroo dubbannu
intalli kun dubartiidha. Dhaqii du'i jetteeni jennee waan jalatti galchina Muhammad talatti kana. Yoo cime wanti nu jennu aarsitee dhaqii du'i yoo barbaadde jetteen kanuma miti fakkeenyaan siniin jedhe. Dhaqii du'iidhaan immoo abbaan manaa dhaqee of ajjeesa aboo qadaraa akka miidiyaa irraatti yoo ta'e nu maanguddoo miti. Qadaraan jedhaan akkama waaliditti maal obboleettii koo quba qabdu miti ma mucaanii waziir mootoraan akkan jirre na jalaa godhee kilmaa tokko dubbadhee amma dhaan dubbanne hin beektu horisa wata arabiyaa ijoolleen gaattara mootoraan dhahe abbaa koo biratti masgiida jumaa dhaqaa jiru barrii masgiida magaalaa gaattiraatti guyyaa tokko dubbatame jaarsummaa wayinu dubbatamedhaan dubbatame qadaraa jedhee faasanii abbaa keenya jala deemne waan ta'eef qadara jennee ciniin namne ta'a jirra. Wal bira hin jiranu. Isinii galee namni wal lola ilaa asirratti dha. Mucaan lafaa ka'ee sheexanni waswaasnaan of ajjeesa isiniin jedhaan jirudha. Abdul Karim hubadhaa Rayaan lafaa ka'ee sheexanni itti galee jennaan fiigee dhaqee of ajjeesa isin jedhaan jiru. Wal lolani inas kaffaa ta'e of ajjeese an kanuman jedhedha. Ishii warraaf abbaa manaati jedhu kun. Taanki mubee waan itti sii guuta. Mubee waan itti sii guuta. Warraaf abbaa manaati. Inas kaffaate of ajjeese. Ishii warraaf abbaa manaa yoo walas jireenya keessatti walas kaffe wal falaxa ija wal jaamsa ilkaan wal irraa cabsa. Kun immoo silkiidhaan walas qayyamame yookiin sin barbaadu jettee miti yookiin immoo deemi jogoo duraaf ajjeese jettee miti. Ma waliin jedhaan ollu. Kanaafuu mucaa sanatti affaattatoo dhiibnee dubbichi gadabuu wannan jedheefi asirratti haasofnee yoo jenne wal qoonneeyyi jibbaa gidduu keenyatti uumneeyyi waa danuu deema Rayaan wallaahi badruu kana booddee deebi'uu hin danda'u yaa abdi yaa obboleewwan koo badruu kana booddee walumaan dhabne gandaa kiraadee. Tokkummaa akkamii? Itti bilbilamee waarkitti dhageeyaa? Jirra galata waaqayyoo. Ani wanti naan galle tokkoffaa like waan kana akkuma Mubaarak jedhallee kan du'e I think lubbuu namaati. Mucaa dhuguma du'ee jiraate du'eera miti. Akkas miti tokkummaa. Du'eera mucaa wasiilana keessa jiru abbeeraa. Abbeeraa du'eera bar. Mubee baay'isi godheera. Sagaleen koo jiraa? Maarqos jiraa sagaleen? Yaa sagaleen ni jira. Mubaarakiin hin baay'is godhamee jiru. No Mubaarak ni jira. Mubee Aasaa jira.